Dhuftee maqaan keenyudha isarraa dhuftee waaqayyo lafa kana irratti maal siif godhe? Maqaan koo Dabriituu Xilaayee jedhama. Duwwaa lamarraan dhufee wanti waaqayyo naaf godhe waan baay'eedha. Isa keessaa lafa kanatti waaqayyo dubbatee waan inni naaf raawwate dhugaa ba'uu barbaada. Innis xalaaweetu karaa waajjiraa barraa'ee qaama mirkaneessutti naa barraa'ee ji'a 3 wayiin harka ture. Ji'a 3 gaafa inni harka turu sammuun koo baay'eetti na qabamee ture. Torbee lamaanarraa dhufee duuba sanan taa'an ture. Raajimii kottaa sanyii keessan facaafadhaa. Eebba keessanis gadhiisifadhaa jedhanii. Birriin tun harkan jiruun ture kasaatii man baasee fidadheen utaaleen dhufee eebba koon gadhiisifadhadhee torbee lamaanarraa dhufeen achi dhaabbadhee kadhachaa dhufanii raajimii na bira ga'anii inni sun siif xumurameera naan jedhanii. Achi booddee ameenedheen fudhadhee bahee kennaa koo kasaatii fideen kennadhee dafinoo isaa baqa zanaa madhee waaqayyo dubbateera dheen deeme goota ta'ee achi gaafan deemu borganamaa kottinaan jedhama. Waaqayyo gaafa dubbatu an baay'ee gootaadha. Sagaleen gaafa na duukaan jirre garuu fariin akka koon jiruun. Achii gaafan deemu borganama kottu siin xumuraa naan jedhan. Achii ganama qaxxadheen deemee naa xumuramee turtii guyyaa lamaa gidduutti naaf xumuramee kanaaf waaqayyoon galateeffachuun barbaadu. Waraqaan kee sun yeroo ammamiif qabamee ture? Ji'a 3 qabameen harka ture. Waajjirri barreesseera qaama mirkaneessu bukkeetti na jalaa baay'eetu ture. Ji'a 3 wayiin harkaa ture. Gaafa sagaleen ba'u garuu guyyaa 2 gidduutti naaf raawwate. Mee warri dhageettii keessaniin dhageessan waaqayyoodhaaf galata. Noori dhuga baatiin kenna. Maqaan keenyudha isarraa dhuftee waaqayyo lafa kana irratti maal siif godhe maal nu gaafata? Maqaan koo Yeeshiisa namoonni biraa kan inni ta'e duwwaa birraadha. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe garuu waan muraasa keessaa dhufamuu barbaada. Waaqayyo gaafa Faasigaan torbanidha jedheen as dhufee ture. As dhufee sanyii keessan facaafadhaa jedhanii sanyii koo facaafadhee hin galle. Faasigaan torbanidha jedheenidha jechuudha. Hin qabu garuu suma hin qabne irraanii facaasee gale gaafa sana. Achi nan galee dafinoo facaasee akkasumatti zum jedhema waan tokkos hin jiru wanti argamus hin jiru wanta argachuu qabu immoo karaa 3 argaddan ture. Karri sana saayii cufaamadha. Achi jimaata ga'ee waaqayyo ijoollee koo akkamitti hooshitati akkamittu akkuma hin ta'an jedhee bu'an ture. Achi jimaata 7:00 ጓደኛን koo tokko naa dabalte ishee kottuu hojii wayii argeetii naan jette. Innaan ishee jedhee gaafa naku hojii sana walii gallee wanta hojjetamu sana hojjedhee nan galee. Achi qidaameesaa dhaqee hojii sanatti bobba'ee qidaamee sana hojii sana hojjedhee galgala nan galee galgala gaafa galuu waan ijoollee koof ta'u hundumaa abbaan manichaa zambiilii matti guutee koo kana fuudhii gal ijoollee keefi naan jedhee ishee jedhee fudhadhee nan galee amma sanbata nan dhaqe. Sambatas gaafa naqu ammasii sanbata ayyaana najaatee fi dafii ba'i ijoollee keetti maali ijoollee kee bira dabsuu qabdatis ijoollee kee bira taa'uu qabdanii nagash. Nan galee ammas fudhadhee mun galee sana walii galee sanarratti xifii wadda balinaa kenne. Fudhadhee ayyi torban sana guutuu ijoolleen koo ituun beelee inni duwwaan tokko kaawwii tokkotti hin argamin ijoolleen koo ba'anii achirraan ka'ee torban sun sanaan dhume lammaffaa immoo karaa mucattii kana baajetii wayii naa gadhiifame. Baajetii naa gadhiifamu suni ji'aan gadhiifama. Ji'aan isa gadhiifamu mucaa kuni hin baratti barumsi isaa isin kaffalamaa fi waan hundumtuu baajeta ishee isaanumatu danda'a jechuudha. Achi bakka wanta hin qallaba wanta hin jedhamus wanta itti yaaddoo tokko hin qabu. Waaqayyotu godhe kana hunduma isaayyuu bu'aa baay'ee keessa na dabarsee waaqayyotu naa raawwate waaqayyoon naa galateeffadhaa meeroo jira. Achi kanumaanii baajetichi itti fufee jira ammayyuu ji'uma ji'aanii itti fufee jira wanta yaaddoo hin qabu qallaba jedhee waan yaaddoo hin qabu. Amma inni lammaffaa immoo dhufeen asitti geessaabsii galee kadhachiifadheen ture. Achi obboleettisii fi obbolii wanti si raawwatu jira jedhanii ishee ameen jedhee waan fudhadhee galee. Achi ጓደኛው ከተቆደቆተ የሺ ኮቱ ሚንዳም ቤራ ኮቱ ጉዱete ሚንደፈምቱ ሲንቱረኒ ለፈንጅሩስ ነምኒ ቤኩ ፍሪዝ
maatiin koo saadii koo sabbaan koo sun dubti koo jechuudha asumatti dhagaru. Namni hundumtuu akka waan hin dhalanneetti dhaqanna beeku malee akka waan hin dhalannee lafa jirutti miti. Achi ammanii ji'aanii akkuma nama hojjetaa mootummaa jechuudha. Mindaa koos na nyaata hojii kootis bobba'ee nan galaa sa'aatii koo turfii sa'aatii gara sa'aatiin hojjedhus immoo hojii barbaade hojjedhee jiraachuu danda'eera. Waaqayyoon na dandeessiseera. Waaqayyoon na sagalataan nama dhaabulee xiyuudha Yesuus kana galateeffadhaa. Daa'imman ishee godhame sammuu olkaanaa ilmaan galateeffachaa harka keessa walitti tumaa Yesuus galateeffadhaa. Noorii dhuga baatu isaa bara baraa ta'ii gooftaas gargaara biraa hin hafin noori. Ammayyuu harka keessa walitti maqaan keenyudha eessarraa dhufte gaaruma waaqayyo lafa kanarratti siif godhe. Maqaan koo Masaratee Bisaan jedhama. Kan irraa dhufe immoo Duwwaa Jaarraan dhufe. Anaaf lafa kanarratti waaqayyo waan gurguddaa naa godhe. Innis immoo gaafani gara lafa kanaa dhufe ani dhukkubsadheetuun siree irra ciisu guyyaa 5 utuun gadi hin bahin utuun hin socho'in utuun mana koo keessallee walii gadi hin deemin konfiraansii jirannaan sa'aatii booda dhufe asitti waaqayyo lafa kanarratti na fayyisee isa kana dhugaa bo'eera maaliif wal qabatee jira gadi ta'e kan dhugaa bahaa jira malee irra deebi'an miti waaqayyo waan guddaa naa godhe. Achumarraan isan fayyee galee irratti bakka abbaa manaa kootti gaaffii ta'ee jennaani gaafa sanbataa wajjin hin dhufne gaafa dhufnu isattis waaqayyo waan guddaatti dubbate sagaleedhaan jechuudha kana raajii. Gaafa itti dubbatu akkamittiin nannee karanaa iddoo kanarratti gaaffii keenyaaf deebii akka nuuf ta'u ta'inaan gaafa mucaa tokko gaafadheeru mucaa aadaa tokko gaafa gaafadhu isheen natti himtee gaafa natti himteetu achi booddees gastaawusii nan dhufe isaa wajjiniini dhufne waaqayyoon karanne waaqayyo gaaffii keenya bara dheeraa isa nuti rakkanne isa nuti dhiphan isa gaaffii nuti ta'e isa nagaanu dhowwate yoo lindas yoo gadmaanis nagaa keenya isa nyaate waaqayyo lafa kanarratti nuti dubbate. Innis gaafa lafa kanarratti nuti dubbatu waaqayyo 14 asitti waan isiniif ta'a waan isiniif xumurama nuun jedhe waaqayyo. Meeshaa kanarratti waaqayyo naa godhate